والله روبا إجافينة تا أوبليين ترو جراسو كوباتي أكمل هول جلا ديما ولي هنافا دنديتي ولي إرت ولي هنافا وجي وفي إرت ولي هنافا أوبليين قدامي ساتو كوزلاواتي جسودا أكمل أكنا هول نياتني أكسما مو ميديا إرت أكنا هول سالفة جيساني هول سالفة جافينة تا روبا kanaanu biyya garagaraa jiraatanii kan jiran biyya garagaraa jiranii yeroo ammaa kana keessatti ijaan wal arguufu namni kagogga'u ijaan wal arguufu kagogga'aman kana keessatti fakkeenya namaa ta'an jedhee miidiyaa kanarratti namoonni ilaalu yoo ammoo wal jala deemanii walitti hinaafanii yoo tokko dalagaa gaarii hojjetee jedhe inni akkamitti dalagaa kana gaarii kan hojjetee sikkeettaammaa ta'a jedhanii walitti hinaafanii miidiyaa irra baanii akkana obboleeyyan tiruun takkatti yoo hol nyaatanii baay'ee tokko nama dhagahama nama jibbisiisaa jechuudha. Kuni jarri kunniin barumsa akkamii nuu dabarsaa jiran kan jedhu gaafii na ta'a jechuudha. Asumaan hin daganne assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Hordoftoota Hayaat Oroo akkam jirtan naga keessanii nageenyi badhaadha. Nabira bareeda alhamdulillah. Wish dogongora kooti. Hayaat Oroo irraa ammoo gara naafituu biitii jijjiiramtee jirti ada. Akkasii dogongora kooti dhiifama isiniin jedha. Hordoftoonni duraan Hayaat Oroo jedhamaa turte suni amma naafituu bitaatanii jirtanii. Akkasii ajandaan hadhaan qabadhe isinii dhufe obboleeyyan lamaan tokkotu leenca irratti wal fixaa jedhanii miidiyaa irratti jechuudha. Maaliif akka ta'e namatti dhagahama. Akkamitti obboleessaa fi obboleessi gadaamisaa tokko keessaa bahee tokko yoo sikkeettaammaa ta'ee hojii gaarii hojjetee waan gaarii ta'ee uummanni yoo isa jaalate maaliif itti hinaafa? Maaliif itti hinaafa? Wallaahi gaafii na ta'a. Ani akka kootitti hoo yaada jechuudha. Obboleessi kiyya yookiin obboleettiin kiyya hojii gaarii hojjettee beekumsa yoo argattee beekamtii nama biratti yoo argatte gammachuun natti dhagahama. Maaliif maqaan isiin beekamtii argatte saniinuu anuu beekamtii argadhee jira. Maqaan abbaa isii dhahamee jira. Maqaan abbaa kiyyaa dhahamee jira jechuudha. Maqaa isiin beekamtii argatte saniin. Anillee ammoo akkasitti hojjedha. Akkasii sanitti hojjedha. Sadarkaa isin irra geette san irra gaha yookiin sadarkaa obboleessi kiyya irra gaha. San irra gaha jedha malee isatti hinaafee isa jala deemee hamilee isaa cabsee gad deebisuuf isa arrabsuuf nama biratti isa fokkisuuf miidiyaa irra bahee hunda hin taane jechuun kuni wallaahi baay'ee namatti dhagahamaa isiniin jedha. Namoonni keenya akkuma holii galaasitti uummanni keenya kuni wanni guddina nama dhoorgee gad deebisee jedhe tokkoffaa maalidha? Hinaaffaa kana. Kan inni walirraa dhalates, kan inni walirraa hin dhalannes, kan walitti hinaafu malee kan wal guddisuuf yaadu hin jiru, kan wal jajjabeessuuf yaadu hin jiru. Osoo wal jajjabeessuuf ka yaannuuti, osoo wal guddisuuf ka yaannuuti. Osoo namni tokko nu keessaa galma gahee yoo guddate nullee faana isaa guddanna jennee ka yaannu taanee asii hin jirru jechuudha. Kana hin beeknu. Jarroonni amma fakkeenya fudhadhee irraa haasaa jiru kuni wallaahi waan nama gaddisiisu Mubaarakiif maammee irratti argee jira jechuudha. Mubaarak akkuma beektanii abbaa miskiinaa jedhamee beekama uummanni hin jaalata. Maammeen illee akkuma beektanii Pirezidaantii Itoophiyaa jedhamee beekama. Hunduu gahee mataa ofii qabaa jechuudha. Dandeettii gahee mataa ofii kafeemesii ittiin ta'an qaban. Dandeettii kana osoo qabani wal cabsuuf wal jala deemanii laayivii Mubaarak seen irratti seenaa arrabsaa bakka hamilee hin taane wanna obboleessa ofii dhiisiiti. Ilma biyya keetii yookiin ammoo ilma saba keetii Oromoo iyyuu ka ta'e tokkoon wanna hin jenne ho'i jedhaan maammeen kun yeroo baay'ee hin laala. Inta kaattalaa jechuudha miidiyaa isaanii. Wanna bakka obboleeyyan akkas waliin jechuu dhiisii akkasii hamilee wal cabsuu dhiisiiti. Uummanummaan raasaatu diinummaanuu akkasitti hamilee waliin cabsu akka isaanii wal cabsan. Yoo kana laaltu ammoo jarri kun akkami diinaa walii obboleeyyaniiyyuu kan jedhamu kunuu soba sitti fakkaata.
Kana waan ta'eef sababas isaanii sanirraa ilaalee namoonni garii nammoo maal godhaa jiranii akka waa isaa holjibbiinsi isaanii kun feemisii isaan godhee akka waa isaa akkana holnyaatu miidiyaa irra holnyaachuun kun beekamtii isaanii kennisanitti akkasi fayyadame kan obboleettii ofii arrabsaa jiru jira kan obboleessa ofii arrabsaa jiru jira maaliif feemisii ta'uuf fakkeenya isaa fudhatee jechuudha. Akka waa Mubaaraki maammiidhaa hollolee feemisii ta'e noo hin dogongorinaa obboleeyyan kuni lolli isaanii kuni hoolaallamu lola dhugaa fakkaata. Lola hinaaffaa lola holjibbiinsa qabanii fi lola ture fakkaata lolli isaanii kun jechuudha. Warroonni amma immoo feemisii ta'uu fi fakkeenya isaaniitiif deemtanii obboleettii teessan arrabsitan miidiyaa irra ol baatanii obboleessa kee arrabsitu miidiyaa irra ol baatee dogongora keessa hin seeni obboleessa obboleettii sin jedha. Namoota baay'eetu akkasii dogongora akkasii keessa seenaa jira. Ati tiruu wajjin dhalatte gaafa ol baatee arrabsitu afaan maaliitii arraba maaliitiin tiruu wajjin dhalatte tokko laayivii irratti ol baatee arrabsita. Kan wajjin dhalatte dhiisii sabuma kee kan ta'e tokko yakka barbaade hojjete balleessaa barbaade hojjete dandeettu keessaan dhaxxee gorsita dadhabdu itti dhiifta malee miidiyaa irra baaftee maqaa wal saaxiltanii maqaa wal arrabsuun kun sirrii miti. Kana waan ta'eef uummata keenya wal saaxiluu haa dhiifnu wal haa jajjabeessinu wal haa gorfannu kan balleesse badiisaa dhugaa jirtu keessaan dhadheetti haa himnu. Uummanni biraa ammoo azzeemee nu laaleetiin kan wal cabsinu kan wal arrabsinu kan azzeemee nu laalee isuma isa arrabsaa jira. Oromoo jedhanii irra kaayanii jechuudha. Obboleessaaf obboleettii honyaachuu durbi Oromoo tokko viidiyoon isii gadi bahu kana hunda maal godhan qubee oo irra kaayaniitiin fakkeenya sirraa fudhatanii sirraa haasaa jiran. Bar Oromoon obboleessaaf obboleessi akkana honyaatu obboleessaaf obboleessi akkana hodhajjeesu jedhanii fakkeenya sirraa fudhatteetiin diinni nurraa haasaa jirti jechuudha. Kana ammoo ija banadhaa. Ija banadhaa laalaa ijoolleen keenya miidiyaa fayyadamna malee miidiyaan nutti fayyadamaa jira. Maaliif miidiyaa irra baanee wannuma argine haasofna. Miidiyaa irra baanee wanna kaameraa duubatti haasaamuu qabu. Wanna kaameraa duubatti jedhamuu qabu dhuftee kaameraa afootti jettaa jechuudha. Wanna safuu eeggate tokko qaamuma kee kanaan baatee kan wal arrabsu jira. Silaa kuni nama afaan Oromoo dubbaturraa bahuu hin qabu. Afaan Oromoo isaan warri afaan biraa dubbatuyyuu afaan jecha kana jedhu hin qabu jechuudha. Namoota baay'ee yoo laaltanii jettan akkana jedhanii wal arrabsa akka kennaa kan dubartiin kan dhiirri jedhuu hin dandeenye yeroo ammaa dubartiin jedhaa jirti. Wannan taanee wal arrabsaa jirti. Wannan taanee waliin jedhaa jirti. Hamilee wal cabsaa jirti. Miidiyaa ka fayyadamnuu fi hamilee wal cabsuufi miti. Miidiyaa ka fayyadamnuu fi barumsa walirraa argachuu wannan beekne walirraa barachuu kana malee gaddeebitee qaamuma kee kasirra jiru kanaaf wal arrabsuun faayidaa hin qabu. Kuni ammoo miidiyaa fayyadamaan jirtu miidiyaatu sitti fayyadamee jechuudha. Akkasii obboleeyyan kiyyaa asumaani naafiidhaa maatii ta'aa laayikii godhaa sheerii godhaa jajjabeessaa isiniin jedha. Maaliif viidiyoo kana hojjedhe beektanii? Wanni viidiyoo kana hojjedhe baay'ee tokko natti dhagahameera. Hadha viidiyoo daqiiqaa 30 laale laayivii jala taa'e yoo obboleessaaf obboleessi akkasii wal nyaatu yoo obboleessaaf obboleessi akkasii hamilee wal cabsu yoo obboleessaaf obboleessi wannan taane waliin jedhu kan madhumaan tokko keessaa bahe kan gadaamisaa tokko keessaa bahe yoo miira keessa seenanii akkasii wal arrabsanii maaliif ajandaa sitti fakkaatu. Dhugamaa wal arrabsan dhugamaan akkasitti wal nyaatan wanna jiru hunda dhugaa himanii haadha ofiitiin kakatanii akkasii wal arrabsanii jechuudha. Amma kuni jarri kuni warri haadha isaaniitiin kakatanii akkana wal arrabsan kuni gaafa walii araaraman kakuu haadha kakatan kana wakkam godhan gaafii natti ta'e. Kana waan ta'eef wanna jennuu fi wanna dubbannu hunda osoo xiinxallee itti yaannee dubbanne osoo xiinxallinee
bakka dubbachuun dura bakka itti teetee xiinxaltee yaaddee kaatee osoo dubbattee bareedaa isinin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.